wala marra dubbanna topiikii lama qabna toopiikiin tokkoffaa waa'ee kibriita ammaan tana qarreen teenya awwadaay qabsiifte san akkamitti Oromiyaa keessa babal'atee deemuu qabu waan jirra dubbanna waan godhu qabnu sanirraa ni dubbanna sirriitti ajandaa number 1 ajandaa lammaffaa hojii diaspora itti aanu maali very important hujiin diaspora itti aanu maali isi sanallee akka gaaritti gaffuune billita ni raadhoo ina jechuudha ana dhufu bagana gaan jiraatanii galatooma qabsoon Oromoo baaburri Oromoo hin dhaabbatu qabsoon Oromoo tooftaan Oromoo bifa jijjiirachaa qabsoon teenya deemaa jirti so tana ittiin boonna injifannoo babbareedaa galmeessisaa jirra waa hedduu godhaa jirra jechuudha fayyaa argadhaa galatooma ta duraan dura arraan tana qarreen yookaan shamarran keenya yookaan hawwan keenya magaala awwadaa irraa kibriin isaan qabsiisan hin dhaamne qaqabachaa deemaa jira jechuudha asirratti warreen dirree xayyaaraa kombolcha dirree dhawaa ciroo bordadde miicata fi arsii sirkaa warreen arraan tana qarree awwadaa jala awwaattanii kibriita kana qabsiisaa jirtan hedduu galatooma jabaadha walgalateeffachuun hin geenye akkanumatti cimee itti fufuu qabaa jechuudha waan gaarii deemaa jira asirratti immoo waan itti dabalannu yoo jiraate akkamitti wanni kun warri biyya alaa jirtan hundi akka qaanqeen tun daranuu babal'achaa deemtu keessaan qunnama bilbilaatii bifa ijaaramuutiin shamarran naannoo keessanirraa dhufan hunda akka isaan ka'an akka isaan waliin dhaabbatan san akka gaariitti irra dalagaa tabira maali ammallee ayyaana waggaa haaroo biltsiginnaa as deemaa jiru kanarratti illee osoo dandahame silaa dhiirri karaa cufu qaba dhiirri karaa cufa shamarran yookaan qarreen teenya maal gooti hiriira baati jechuudha sinigalee soo kanaaf addunyaa tanarratti shamarran kabajaa qaban poolisni shamarran hin dhawu shamarran ajjeesuun hin dandahamu meega hiriira irratti amma namuu bakka jiru Oromiyaa guutuu keessa akkuma arraan tana Arsii Bahaa sirkatti jalaa qaban ammallee naannoo hundarratti ibiddi kun qabatee deemuu qaba akka gaariitti maaliif jennaan gabrummaa sirratti as deemtu qabsoon Oromoo tana booda dhiiran qabdu dhalaan qabdu daa'iman qabdu guddaan qabdu xiqqaan qabdu hundi irratti hirmaachuu qaba jechuudha fincilli amma qarreen teenya qabsiifte tun qaqqabatuu qaba akka gaarii belbaluu qaba bakka hundarra kanaaf jabaadha tokkummaadhaan ka'a warreen biyya alaa jirtan qarreen biyya alaa jirtanis jajjabaadha waan bareedaa gaggeessaa jirtan hiriira bareedaa gaggeessaa jirtan yoo dandahame ammallee khana caala akka goonu sirriitti haa irra daleenuun isiniin jaa inni biraa ammallee khani irra dabaluu fedhu ajandaa lammaffaa kanarratti xiqqoo yeroo fudhachuu fedha jechuudha ajandaa lammaffaa irratti yeroo fudhadhu maal gochuu qabna hojiin itti aanu ta duraan dura injifannoon nuti arganne torbaan kana keessa maallaqa wa'ada Ameerikaan Itoophiyaadhaaf doolaara miliyoona 130 wa'ada galte harka hacuucee qabdee jirti khabira World Bank fi IMF fi akkanumatti dhaaboliin garagara yoo xiqqaatte Itoophiyaa misoomsuudhaaf jechuudhaan yoo xiqqaatte abiyoota amananii doolaara biliyoona 10 wa'ada seenaniif jechuudha doolaarri biliyoonni 10 bifni inni itti kennamu guyyuma takkatti hoodhu jaanii qarshii biliyoona 10 gadi naqan jala qicaniif jechuudha arras waan inni dalage ilaalanii xiqqoo itti kennan jechuudha liqi hoodhu arrallee amata 10 dhalan qabne ni khafala je'ee wa'ada seenaniif abiyyiitu huno nagartanii ji'a jaha keessatti Somaliyaan dhaqee Keeniyaan dhaqee Suudaanin dhaqee nageen buusee isaasa hojii nageen buuse nagartanii mi'ee kanaafuu na laala ani nama nagee buusu an nama ajjeesutti amanuu miti an nama haasawutti amanu waan hin ta'eef adaraa isiniin kun warri World Bank kun fi warri IMF International Monitoring Fund fi World Bankin adaraa biyya tana abalatsaguun fedhaati mee waa xiqqoonatti waa liqeessaa jennaani
tole erga akkas taate ati meegaa silaalla keessa silaalla suuta adeemsa keessa silaallati qarshii biliyoona 10 wa'ada sii gallee jirra jedhaniin jechuudha. Doolaara Ameerikaa biliyoona 10 yoo qarshii Itoophiyaatti shalagde yoo xiqqaate biliyoona 400 fu'e jechuudha. Sharafa ammatti sharafa boruun beeku. Sharafa suuta gaa maybe boruullee 50 seenuu danda'a sharafni qarshii Itoophiyaa maaliif inflationiin biyya seenee jira. Khasaaraan biyya seentee waan jirtu sharafni boru I don't know maybe qarshii 50 seenu amma already 46 seenee jira sharafni. Amma gaa 50 itti fufaa jechuudha. Lakkuma economiin darrachaa deemuun lakkuma inflationiin qaala'insi jireenyaa dabalaa deemuun qarshiin Itoophiyaa kufaa deemti jechuudha. Yoo xiqqaate qarshii biliyoona 500 wahii wa'ada seenaniif qarshii Itoophiyaatti. Waan tokkoon akka inni hojii hojjetatuuf jechuudha. Akkasitti gaa abiyoota kiyya wa'ada seenanii fi wannarra taa'ee maal maqaan isaa waggaa ka'arraa paarlaamarra taa'ee warra paarlaamaa kana itti gaffincaanu eegalee jechuudha. Bar namni bar IMF fi walli baankiin amantee maallaqa sii liqeessinee jechuun bar akka sabbata haadharraa hiikkachuuti nama jedhee gammadee mirqaanee farshaanee dubbate abiyoota. Dhugaadha yeroo sanitti attaallalee achi barabbaree akka godhee Nobel Peace kiisha kaayyatee doktorummaas akka godhee ni Dr. Gammachiisii kanneef bashaasha irratti kiristaanaa fi islaama wallolchiisee isaan sani araara buse ifumaaf diraamaa dalagee akkuma diraamaa baratsan diraamaa dalagesaniin hunoo kanaan PhD dalagee takka hin jiru kutaa 10 takka namni isaa wajji qara'ee hin jiru namni kutaa 12 isaa wajji rumeetii qara'ee hin jiru namni yuunivarsiitii isaa wajji deeme hin jiru akkanumaan kutaa jaharraa ol utaalee xullub jedhee doktora ta'e jechuudha namichi kun. Nama kutaa jaharraa yeroo duraatiif kophaa isaa kilaasii keessatti taa'ee baratee ispiriitiidhaan yookaan akkanumatti maali moojizaadhaan baratee xullub jedhee doktora ta'e jechuudha. Kana hunda attaallalee ummata sobee arraan tana Noobeelis fudhatee qarshii biliyoona 10 wa'ada abaabbiif hin jirtu. Kana eenyu godhe si diaspora godhe jechuudha. Diasporaan ji'a lamaan kana ati hojii xiqqaa dalagaan jirtu ufin tuffatin. Wanni godhaa jirtu waan xiqqaa miti ufin tuffatin. Waan gaarii dalagaa jirtu. Arraan tana abiyoot kiyya akkasitti dheengadda maal jedhe gaafa diinara maallaqa guurusan. Bannuti waan irraanfannu isin irraanfadhaa malee nuti nu bira waa irraanfachuun hin jirtu nuti. Maaliif seenaa haasawaan jirru seenaanis akkuma abbaanti barreeffate yoo ati kijibaan barreessite seenaan sun kijiba taatee itti fufti. Yoo ati dhugaa barreessite dhugaa itti fufu jechuudha. Abiyyi maal jedhe gaafa akka Kim Jong Un sanitti dhufanii ishi geetaa ijaanii maal jedhan beeytani lafa tuulamaa tana chabachabaniiti. Kaanis gibira isinirraa haafna jedhanii kottaatii hirbaata yookaan iraata yookaan qoonqoo yookaan diinarii biltsiginnaa kottaa maallaqa nu kannaa jedhanii qarshii biliyoona guure jedhanii waaw qarshii biliyoona guure barni kijibanii. Abolu Sami Construction miliyoona 10 sirra maddabnee jira. Qarshii dachii soofete ni fudhatta. Gibira sirraa haafna atummaan nu sattariiti biltsiginnaadhaaf cheeka miliyoona haganaa nu katabjaanii katabsanii salfii seenarii miliyoona ni gaafsan waan dinquun ta'in akka Kim Jong Unitti akkana gajjaanii cheeka isaanii as rakkabanii deeman jechuu achirra. Amma gaa maal jee hiraata san irratti ene maal jee beeytanii ni yaadattanii waa irraanfachuu warra makiinaa itti deemuun qabne asirra taa'ee political science fi jinni jaankaa je'eeti warra barate arrabsee guyyaa sana eenyu abdate Ameerikaa fa'aa abdateeti doolaara biliyoona 10 alatti abdatee biyya keessatti tujjaara kan abdatee isinii irra naawayyaa hanna itti fufaa hanna barsiisaa ijoollee barnoonni bu'aan qabu hin jenne waa irraanfachuu. Amma gaa abiyoot kiyya oggaa akkas jee hayyee gaa amma hiraata irra namuu qarshii miliyoona kannee waaree bar miliyoona 500 biliyoona guurratan haa jennu maqaa dachii adda hiratanii fi gibira dhiiseef jecha yookaan isin hiinaa yookaan isin ariisifna jedhanii doorsisanii akkuma dinquun didee waan santu isa mudate waan dideef dinquun doorsisaa fi ari'amuun isa mudate akkasimi tujjaaronni ishii warri jedhee fudhate gajja'aniiti abbaa cheeka miliyoona 50 irra kaayan abbaa miliyoona 10 irra kaayan fedhu gibira irraa baasu takka dachiitu shawaa keessatti dachii naannoo Finfinnee kannuudhaaf sanirra walii galaniiti akkasitti diinariin sun godhame.
haasa'oo isaa sanii kooti isinii godhuu fedha maaliif jennaan abiyyi kufuuf deema kanaaf hin tane isinii kooti godha beeka abiyyi waan deemuuf nagayatti waan jechuuf deemnuuf waan inni jee guyyaa san isinii hima maal jee beeytanii finfinnee tana jee finfinneen jenne Addis Ababa beeyja Addis Ababa waggaa 10 keessattiin Dubai fi Tokyo godhaanuun jee Bangkok I'm sorry Bangkok Dubai fi Bangkok okay let us calculate amma calculate hagoon Dubai jaaruuf qarshii meeqa fudhate bar Amerikaan sadarkaa irra geesse kana ga'uuf waggaa 300 itti fudhate jira keenya Amerikaa sadarkaa irra jiru kana ga'uuf waggaa 300 itti fudhate New York in arresin garten Chicago in arresin garten Houston in arre garten tun waggaa 100 itti fudhate akkanatti guddachuudhaaf Dubai mo dhugaadha bara 1990 takka yoo Dubai deetan cirracha malee hin gartan Dubai mo waggaa 30 itti fudhate qarshii meeqa spend gooteedha arra sheetichi Dubai sun yoo arra hirriba ka'ee dreamiidhaan fooqii stylistiitti bare tokko yoo sammuu keessa dhufte takka namni tokko dhufe oh sheekh maqaa isaan beeku dhiifamna godha warri Dubai yoo jiraatan barree isaan beeku waan akkanaaf feena maal jee afaan isaatiin TV irra taa'ee namichi Dubai sun nuti addunyaa irra tokkoffaa ta'uu qabna waan addunyaan hin qabne godhuu feena godhate high speed train addunyaa hin qabne godhate fooqii addunyaa irratti hin godhamne godhate bahara keessatti hoteela 7 star ijaarate waan danda'uun tokko do you know how much it cost him is $1 trillion jarri arabaati nuti tokko jara keenya arabni bar qarshii meeqa gurgurataa dura gaasa dahaba meeqa gurguratanii waggaa 30 keessatti injiinara addunyaa kana jiru hunda galfatanii injiinara Awurooppaa jiru ha Ameerikaa jiru Dubai tana kireena godhanii Doha tana kireena godhanii kireena gurguddaa waa jaaroochu gamoo jaaroochu kana hunda godhanii jaaratan dreamii fi bakkaan ga'uudhaaf yeroo gabaabduu they did Sheikh Ziyad fayyaa argadhu Abdurrahman yes Sheikh Ziyad ya kanaaf jarri kun waggaa 30 keessatti they have natural gas gaaza qaban dahaba qaban wal trade center ida business of Dubai center addunyaa godhaniiti taxi nama dhorkanii akka tujaarri America kun hundi even CEO nisaanii yookaan headquarter Dubai banatu godhan jechu kuni maaltu fide waan qabeenya qabaniif waan qabeenya baasaniif isaanu waggaa 30 itti fudhate jira keenya waggaa 30 1991 booda biyyootiin arabaa akka gaarii gurguruddatte jechuudha dhugaadha fooqii babbareedaa qaban dhugaadha Dubai bareedduu ni qabdi fooqii waa hunda qabdi garuu akka Ameerikaa kanatti magaalaa gurguddoo hedduu qabaachuullee ba takkitti qabdu moo tolfatte sooga akkasitti nugustichi torbaffaa keenya Dubai fi Tokyo godha no Bangkok godha Bangkok is all altan is a huge city it's very big city how akamitti trillion meeqa itti fudhate that's the question abiyot khiyaga akuma nama hunda attalalu baretti America dhufe attalale warra IMF you know how much they promise him IMF International Monetary Funding they promise him $3 billion World Bank akasuma about $4-5 billion ati walumagala tora $1 billion khudani waada seenanif isi sanis achilalaati fagotti bar achilala bar ganan kan namne bar jala hanamti abiyot tashawwarsh Oromo dita Oromo gara keessa kana dita hinjiru babish mallaq hinjiru so amma abiyot khiya tilalati mallaqa san billion khudanan san Addis Ababa deengadda biyya arabaa dhaqe hadisa takka keessa darbe assalamu alaykum jee nijrami ummata sossobe ummata biyya arabaa ummanni gammade isaa fi isaas illee yaamanii dahaba mormatti gasuuqanii fi gammadanii hoodha hayyee $1 million hangatana million dibbalmantan ho dem fataratti nyaadhu jaani abiyya khannan konkolaataa 8 khaytti feedu jaani Nissan habba 8 khannaniif ittiin feeg jaani khannaniif gammadi gaabo abichuun khiya sabo edaan smarti dabo abo ani khunuma smarti hayyega amman tanaga akamittiin Bangkok fi Dubai godha ega Bangkok fi Dubai wahi abjuudanga wahi toyisi taate namni wahi toyisuma lafa khaate ganama dhokke asitti wanna jira tajolleen tabattu wanna dhokke takka akka beete irraa tottolche tokka jira yookaan Lego jaani Lego sisaniin akka beete build godha hinjiru reality irratti dhugaa irratti hinjiru ati dhugaa irratti akka Lego sanitti waan abjuu kheeti akka beetetti baabura samiirra deemu haqilleensa irra deemu khadachi jala deemu
waan adda addaa kana gochuudhaan biyya guddisuudhaan jarri dhugaadha abjuu waan godhatan maaliif kaasha lafaa qaban godhatan nama hunda yaamanii osoo Ameerikaa irraa liqeeffatin osoo nama takka irraa liqeeffatin ka'anii abjuu fi guutan jechuu khiyyaan keenya abjuu saniin guutadha je'eeti qarshii IMF alatti abdatee maal godhe gaamma edaa kunis jira okay gaamma maal gochuun qaba may maal haa godhu ta duraan dura nugusa ta'uudhaaf Itoophiyaa immiyya Itoophiyaa san deebisuun qaba je'ee kaanis maggaaraja mana miniliksan itti ni bite tooyisii mana minilik itti ni tolche kolkolle ala kanaayis ni galche kolkolloota warra asitti $8 takka hamburger nyaatanii jireenya fi jijjiiruu dadhaban galchee jara kana hunda ni galfate amma gaa'ee isaa dhufre ganzabo allaqach dhumatti wallahi abbaa feetan bilbila na kijibsiisa waa malee lafaa kaane ini jinu beekadha maallaqni kaanis hiree jira kaanis tana kaan nyaate isaatis nyaate leencoo maareetis leencoo baatiitis nyaate amiin jundiitis nyaate biraanuu leenjisoo nyaate taas jirtu ta Ameerika nyaate hundaa jira warra waa xiqqoo gurshaan isa geessee jira amma gaa jara keenya waada naaseenaa jee waan takka wanni isin waada itti naaseentan huno diraamaan naannoo Amaara irratti dalageessan naatolee jira san itti milkaa'een jira ta Oromoo tan ammoo isinirra dhiifadhe jeen Oromoon sabboonummaan Oromoo waggaa 50 ol deemtee jirti Oromoon akka vaayirasatti akka qabsoon Oromoo akka vaayirasatti akka HIV'tti wannaa nama keessentee jirti gizee feete lafaa si khaati vaayirasiin akkasii bara amma namni kaansarri qabe gizee gare akkuma lafaa khaati ammallee si dhooha vaayirasiin kun beeyta dhukkubni kun hin taatu qabsoon Oromoo akkuma lafaa khaatee nama ati macalaastuu miti maaliif jennaan dhala jiree wanni tokko genereeshina tokkootu itti dhalate genereeshina tokko waanuma namni kolkolleen jireenya fi jijjiirrachuu dadhabe asirra taa'ee afaan banaa oolee kolkollee fi tana kaan asirratti raabaadooriin nama goote hundi gaddeebitee asuma lafaa kaatee Oromoon cabsaa hayyee hodhaa isinillee baajetan kana bita abalufaa bita mataa qeerroo bita jinni jaankaa bita weer okay yoo qeerroonis bitamee jiraate yoo wanni hundi bitamee jiraate jinniitu yoomoo yuufootu qabsoota nagaggeessaa jira amma kanaaf waraanninis nyaate san qofaa miti bakka maallaqaa sanittiin sinii deebi'ate even biyya Arabaa dhaqee maallaqa liqii waggaa 3 irra jira Itoophiyaa gaaza waggaa 3 fudhatte sanillee maallaqa san waan biraan jenneef sii dhiifne jenne warri biyya Arabaa liq maal interest irraa si xaafne janiin ammas kafalli waggaa 3tti achisiisisne gaaza nurraa liqeeffate bar laalame mootummaa sakhraana mootummaa farshaana waan godhun beeyne khaliqii maallaqaatiin gaaza naqatee biyyee fi gaaza liqii saniin kafalle dhala qofa irraa kaasan dhala waggaa 3 sirraa kaafne janiin malee hin dhiifneef chaayinaan baabura neeyte karaa tokkicha Adaamaa fi wanni jidduu neeyte maali Adaamaa fi Finfinnee jidduu neeyte isiitu dhaabbatee maallaqa guurataa jira because maallaqa isiitiin jaarame baaburri maallaqa chaayinaatiin jaarame everything liqii mataan oowwee jira can you imagine si dalagaan qabne credit card torba liqii fudhatte haa jennu warri biyya alaa jiru ni beeka waa'ee credit card kana credit card Bank of America irraa kuma 10 fudhatte Chase Bank irraa kuma 10 fudhatte US Bank irraa kuma 10 fudhatte Kaan irraa kuma 10 akkasumatti mana liqii mortgage qabda business mortgage liqii qabda si dilli khusira waliq qabame oggaa mana agarsi ari'an oggaa dalagaa tan dhabde what is going to happen to you wow jetteetu mucarqii darbitee coo jechuu sindi sanga fidi sinjam fidi arra Chaayinaanis dur beeytanii ati bar dur diktaatara ta'uudhaaf interest nama tokko guutuuf nama tokko irra irkachuu qabda hin jiru sunis Chaayinaan liqii kannitu sun jirtu Ameerikaanis ta Ameerikaa boodaran sinii deebi'a qabsoota nyira sinii deebi'a doowwarii beekaatiin duuba siifadha akka dubbiin sinii mi'ooytuuf Chaayinaan itti kannitu sun jirtu Indiyaan itti kannitu sun jirtu namni tokko itti kannu jiru jechuudha kun hundi arraan tana mee dura kanuma guurrattee nu as kannii edaati attaalaayiidha edaati kijibaadha amma takka tanuti immoo wanni takka tanurraa irratti maal beeytani please adara warre miidiyaa warre afaan arabaa sirri beeytan jarri kun Daani'eel Kibret waan inni jedhee fi waan Kaasaayee Camadaa jedhee fi waan Abiyyi jedhe afaan arabatti hiikaatii warre gaaza liqii kannesan
isaanittis xalayaa barreessuu qabna afaan isaaniitiin erguuf qabna namichi kun amantii irraa jibbaa qaba mirga dhala namaa dhiibaa jennee isa sanillee sirriitti irra daluu qabna akka gaariitti maallaqa liqii gaazaallee akka irraa fudhatan khabiraa silaa hin kannamu tana booda ammallee san gubbaan warri dhume kun warri asirratti dhumaa jiru kun waraanatu jeese warri ajjeefame kun ajaja kaasaayee camadaa diqaalaa arabaa waan je'eef waan jarri kun gorsaan Abiy Ahmad ka isin dheengadda niisaan saddee khannitaniif ka isin dheengadda doolaara miliyoon 200 faxara nyaadhu jettanii khannitaniif sun sababa jarri kun diqaalaa arabaa je'e jaati afaan arabatti hiikaati takaasaayizan hiikaati warri afaan arabaa beektan jara arab liigii fi arab yuneeni fi jinni jaanka achi teessonitti erga huno Abiyyin isin dheengadda assalaamu alaykum je'e hadiisa isinitti hime sun nikijibaa gorsaan isaa nama akkanaati huno Jawaar Maammaffaa hidheeti aktiivistoota takka warra biyya bulchu warra silaa isaan morman hidheeti warra diqaalaa arabaa je'e arrabsiisee huno namni isa gorsu Abiyyi kanaati maallaqa gaaza liqeeffataniif irraa fudhaa you can do that isinillee dalaga waan jara keenya qabsoon baramma wannummaan haati Oromoo nu dhaddaltee alan nu ergiteef hunjiru baramma boota nama miliyoona geenya yoo kana godhuu dadhabne maal dalin atiin biyya arabaa jirtu waan biraa godhuu dadhabda warreen afaan arabaa sirriitti dandeessan dookumentarii kana afaan arabatti hiika tolchaa sirriitti Isaac Moonni jirta bultum broadcastii atilleen tolchi afaan Ingiliffaa afaan Faransaay afaan Jarmanii qopheessi qabsoon itti aanu kana jechuudha kanaaf tabiyya arabaa sanillee irraa kutuu qabnaa abiyoot maaliif gorsaan isaa warra amantii jibba amantii nuti amantii kiristaanaa rakkoon qabnu amantii kiristaanaa rakkoon qabnu nuti obboloowwan keenya Oromoo isaan waan ortodoks taaniif yoo waan taniif rakkoon qabnuti garuu jarri beeta mangistii keessa taa'uun jibba amantii waan qabaniif jibba amantii islaamarraa waan qabaniif diqaalaa arabaa je'ee namichi kun gorsaan Abiyyi guddaan jeneraalichi ritaayeriin sun araba guutuu arrabse jaati tolchaa viidiyoo kana araba guutuu waan arrabseef huno isin gaaza liqii amata sadii itti guuraa baatanii fi maallaqa isin dheengadda kannitan huno akkanatti warra amantii islaamaa qushaasheessuuni if marsee taa'a namichi ammallee Abiy Ahmad maqaadha malee inni murtaddiidha jaati sirri tolcha tana sirri tolcha gaaritti murtaddiidha amantii isin qabu namichi amantii taanii taan racacahati yooni maanyaadha khalees protestanti khalees islaama arra protestanti akkas yooni maanyaadha achi barbaarii guddaa yookaan tanakaa guddaa Abiy akkasi barbar yooni maanyaa takka tanakaa doktor tanakaa biyya bulchu jira keenya guddaa isaa ka foormii qabu ka suufa uffate ka doktorummaa kijibaa qabu dhugaan isin bar salphanne bar amma Abiy gisirratti isin amma nama hayyuu beekaa tokko isin fakkaatame no namichi yooni maanyaa guddaa yookaan tanakaa guddaadha namichi attalaayidha namichi isa biyya bulchaa jira kana hiikaatii biyyoota arabatti geessa khabira gama qabsoo teenyatti ogaa deebinu what is next action as a diaspora mali action itti aanu World Banking $2 billion yookaan qarshii Itoophiyaatti yoo 50 dhoytan khasilaa waada seenameef baati akka arraa qarshii Itoophiyaa 50 senti arraa 46 senti jirti 47 independent amma namni hundi baaragee jira warri maallaqa biyya keessaa qabdan takkatanii isin hidhaamu qarshiin teessa waraqaa ta'uu deemti tana jala muraa beeka ati mana biyyatti gurgurattee qarshii Itoophiyaa kuufattee teessu dafiitii doolaara bakka jirtu soqodhuutii doolaara dafiitii baafadhu addeero antana amman siidhaam qarshiin teessa arra qarshii 27 qarshii 45 baaftu tun boru 60 senti miliyoonni 60 yoo qabaatte boru miliyoonni 60 no arra miliyoona 47 qabdami dafiitii doolaara Ameerika jijjiiradhu yoo aqlii qabaatte hamaallaqa qabduu biyya keessa abbaan doolaara miliyoona qarshii Itoophiyaa miliyoona 47 yoo qabaatte dafii bakkuma seente seeni doolaara dafii bitadhu lafaa ol kaayyadhu maaliif beeyta qarshiin tee boru waraqaa si jalaa ta'uuf deemti qarshiin arra yoo arra doolaara bitattee ol kaayyatte doolaarri kun qarshiin Itoophiyaa feetu qarshii 90 seente feetu qarshii 100 seente feetu qarshii 40 seente doolaarri vaaliin isaa achuma taasirraan tuqamu jechuudha yoo immoo doolaara kana arraan tana daftee sharafatti
tunis tootata ka jira keenya doolaarri haqamu qaba Itoophiyaa hangi jirtu sanu haqamu qabdi muxatti jettee baduu qabdi hanga qarshiin Itoophiyaa qarshii 100 tajirtulleen muxut jettee baduu qabdi jecha keessa doolaarri ya hanga namu afaan bane aboo qarshii kuma haganan qabaati doolaar asin na kan isinin jawti goda sanis ni taatille maalif lakkuma inflationiin baay'achaa dhufuun lakkuma qaala'insi jireenya baay'achaa dhufuun ruuzaa fi zayitii fi timaatim jabuuti irraa naquudhaaf maal si barbaachisa doolaara si barbaachisa jechuudha ati doolaara yoo baankii dheete baankiin sin kannu doolaara miti qarshii limit godhee jira baankiin Itoophiyaa qarshuma namaa kannuhu limit godhee jira jechuudha kanaaf maal gochuu qabda doolaara warri biyya keessaa qarshii qabdan dafaatii qarshii 47 50 dafaatii maallaqa qabdan doolaara jijjiiradha yookaan yoo abiyyi akkanatti itti fufe qarshiin teessan osuma ijji teessan gartuu kuttee waraqaa isin harkaatoo deemti gaafa qarshii 60 seente ati meeqa kasaarte jechuudha miliyoona 60 yoo arra miliyoona 40 qabaatte gaafa doolaarri tokko qarshii 60 seene miliyoona 20 baatii takka keessa kasaarte jechuudha kanaaf dafiitii bakka agartee soqodhuuti sossoqiitii doolaara dafiitii fudhadhuuti waan godhtu godhadhu gizeedhaan kun gorsa obbolummaati kun gorsa girrisaarraa yookaan cululeerraa sii kan namaa jiru jechuudha this is a good strategy qarshii qabda waan qabdu san osoo qarshiin te baaliyuun isii waraqaas jalaan taane odoo arra isiin qarshii 47 dafiitii waan qabdu dafii bitadhu yookaan boru 60 70 gaafa si seente qarshiin te arra osoo doolaara miliyoona tokko fudhachuu dandeessu osuma ijjite gartuu mutut jettee akka wanni stock marketitti haabisi jalaa kutte jechuu qarshiin te kanaaf warri qabdanis dafaatii qarshii teessan doolaara dafaatii doolaara jijjiiradha tabira actionni akka diasporaatti fudhannu maali what action we take next okay doolaara biliyoona 2 already World Banking hold dura godhee jira wanni abiyyi ati godhaa jirtu akkitti nuti waada siisenne cabsaa jirta mirga namaa dhiibaa jirta because maallaqni keenya yoo arra fuunee si kannine biitisu waan nageen qabaanneef yookaan kara wal waraansa waan seenuu dandeessuuf lakkii nuti qarshii teenya spending goonuu jaaniin achitti kana eenyu godhe si godhe diaspora si godhe hirriba dhabdee hirriba itti dhabdeeti odoo si arrabsanii odoo arrabsamtuu minim yeellam odoo si injaanii gootee garsiiftee jirta doolaara biliyoona 2 yookaan qarshii Itoophiyaa biliyoona 100 irraa mutut hold goosiftee jirta jechuudha amma IMF hajaamu International Monitoring Fundin doolaara biliyoona 3 waada seeneef hanga ammaan kannineef yoo kanni jaa biyaa baasos waada seenameef isinii men jira bar sanuu amala saalalaniit irraa qunxur godhanii hoo qunxur waan waada seenaniif liqi hoo waggaa kudhanitti kabaltaame hayya arra hoo hangan tak irraa xiqqoo qunxuranii xiqqootti kannan beeytanii isa kanaan nu hafe amma wanni godhu qabnu maali IMFin doolaara miliyoona 210 bakka takka doolaara miliyoona 415 Itoophiyaadhaaf kannuudhaaf murteessiteeti mallattoo general managerii eeggachaa jira doolaarri miliyoonni 625 IMF yookaan International Monitoring Fundin ka headquarterin isa Washington DC jiru qarshii miliyoona 615 biliyoona 3 waada seene sanirraa kannuudhaaf firmaa eeggachaa jira so what is next maaltu itti aana kanaaf amma wanni godhu qabnu ta duraan duraa hundi keenya bakka jirru xalayaa IMF barreessuu qabna maallaqa kana ammoo odoo isaan gadi hin dhiifne akkuma doolaara biliyoona 2 hold goosifne doolaara miliyoona 625 ka International Monitoring Fundin qopheessaa jiru kana akkamitti ka firmaa eeggatu jiru kana harka qabnaadha amma that's the question kanaaf wanni godhu qabnu hundi keenya bakka jirru xalayaa itti barreessuu qabna IMF itti xalayaa itti barreessuu qabna bilbilatti bilbiluu qabna xalayaa yeroo barreessinu ragaa wajjin namoota abiyyin baatii lamaan kana keessa qofa erga Haacaaluu irraa jalqabe namoota inni fixe ragaa wajjin daa'ima inni fixe jaarsa jaartii inni fixe dubartii inni jeese dubartii waraanni gudeede kana hunda bakka takka wali qabne
maallaqni isin limaatii yookaan misooma jettanii abiyyitti kannuuf deemtan huno waan akkana dalagaa jira isin taaksii nurraa guurtaniiti abiyyiidhaan achitti mirga dhala namaa dhiibsisaa jirtan jettanii xalayaa bakka jirru itti barreessuu qabna ragaa wajjin takka dura sangoona lammaffaa ugaa xalayaan teenya gamaa gamanaa barreeffamni gamaa gamanaa itti dhaqe booda Twitter campaign eegalla ammallee IMF irratti Twitter campaign irratti dalagamuu qaba Chaka gaaritti Twitter campaign gaafa irratti dalayne suuraa nama abiyyi fixee wajjin abiyyi nama ajjeese inni fixee wajjin waraana isaa wajjin waa hunda wajjin viidiyoo reefu jenne san afaan jenne hundaan hiikuudhaan Amnesty International irratti dabalachuudhaan Freedom House dabalachuudhaan Human Rights ragaa isaan nu kan irratti dabalanne IMF irratti Twitter campaign banuu sadaffarratti hiriira dachii sossoosu qopheessu waan dandisi hiriirri kun خاله دتشي سوسوس حكا أما درا جالو سن IMF في ورل بانك ربانا جتشو أشمان إمباسي توبي على إنه برباي ساتانان غارو واني أما نتفوكس غونو جرى لمان خنا because مالكني is very important مالكني هدو برباچي سا وان تيف أبي وان مالك بربادوف China وان دويدة تيغل نمني هون دويدة تيغله وري إني وعادة سينف خون أما فيرما وان إيجا جروف جرى خنا الرت إيرنو دلقا إيرت هذا لينو خناف تكوفات عليها تبريسو بالبلو لما فاتوا تر كامبين إيجالو سدفا هيريرا قدا دتشي في إسامي ولي سوسوس قدا خنا تيسي كوبيس نيشو إيه نورت IMF في ولا بانك درو كوبيس نيشو دولار بليون خدان درانو وعدا ساينا ميف تكو را خوتاني تخنني في قوتو تبكتا كتين خنيني بر وعدا قلميف تكو سي خنينا سلاليت يو أتي تكو وان غاري دليدي مالكني خينيا خدي بوتاتي أما اللي تسيدا بل أكسي وعدني ساني أبيين وان ديبسون قبو بيتي نغن قبدو بيتي وان مسومو قبدو بيتي وان تورستي غلون قبدو خنافو مالغوچو قمنا تانا ردلو قمنا قباوا واسدين خنا ردلو قمنا جبادا قرين بياتيس قبسيسا اكتيفيستوني بيالا جرتن هندي بكا جرتني إرد جبادا دبي قريتناس إرد جبيسا بيا خيسا قرين هريرها باتو قيروني مخرها شفتو مالي هالكن سلا دوتين أبتو دوتي سنران أبت خاصة بكا هندا كبرينيك أبتي خون أكا غاري كبتي ديمو كبورو ميا غوتو خيس نوري دياسبورا جرمو أما فوكسين خينيا أكا غاريتي فوكسين خينيا ولد بانكي في IMF رتي مالف يو برو مالكن كباني مالي سيجيس بس سيجيس وداف مالك إسا بربايسا غازا إسا بربايسا وراني تيتي مالك أبر تيتي مالك غازني مالك نياني إسا نياتن درغوين مالك خانا هوندا إسا فيدا ليكي الدنيا رافورتوني مالي بيتي مالكن كبتو مالك وياني وفرتي خدت تقراي قلفتي فيلماتك كيفا تقراي بيتاتي بر تقراي ما بيتاتي جرت أباتي وان بانكي خيزير هوندا أباتي فرتي خدت نجت إثيوبيا نجت أسمو أكمل خوفل جيسا قويا خان أنك السلازة أني إسي يامتي جتشو بيا متاي في قرأ تشاجر تيجو خناف أبيين هنجت على أورمو أجيسو أبوت هنجة هيريرا مالي هايو تخين نجت ليسي غافين تين غافي أبابي جمع هنجة دي بدوتي أبي وجين أرارا من كم سو خنافو كابسون تانية تيميتو فكابسون تكون كابدو ولي رد بلمات مديمت خالة جروس دلقا خبي يخي جروس دلقا نامو خرادن دهم وهم اتهارو وان دنديسو اتمهارو بكا يو خنا قوتي وهي تنبانا أجتشول خنافو كابسون تينيا كابسون تينيا أما اللي فوكسين خينيا وري دياسبورا أما واني قدان ويقاتو كامبينين أما لفسيني خاي خانيتشو IMF and the World Bank ما لكا قبائف خنا أفان كابو أبي يتاباتو سو خنافو جبادا دبين أفساقتك قرين تيني هدون بوستاني جرتن هدو سنين بونا نو جبادا أمالي إتما دبلما كانك قرين أسر أمريكا را هيريرا قرين تيني أسيق أبسيفته خبيارتي successful تاجرة جبا تاجرة أكرم جلا قبسيسان ديدا فرماني برانجيرو فرماني أورمو راف خيسا باسو ديدو سيرنا نفتانيا خداديك أراتي سينياتو سرت أسديما جرو خانا نو إن بربادو جاتشورا
so kanaafu asumaanin khanumaanin isini nageetti joo barbaada waan hojii turtaniif galatooma itti dachaan qabsoon ifachaa jira ifachaa jira. Not all laptops are created equal. warri gaaza fixate warri gaaza fixatan gaaza fixatin warri gaaza fixatin itti mudda warri gaaza fixatan harfaa bu'a gizee garuu harfaa buutan gaaza qicadhaas deebi'a malee namni isin irra beekaa rokottaniin tattaa'ina gaaza qicadhaa ol deebi'a. We gonna do it, we gonna make it. Ni dhaabna gad dhaabna Oromiyaa gad dhaabna. Uma dubbii barana ijaaramuun dirqama agarsi fannama tolli keessi dhamaase sababni jijjiirama naftanyaa kufte kaase altaate yaana mana siidaa bineensa dhaabde ekera abaarama nuti faarsuu jalqabde nuti faarsuu jalqabde barri kun waan hunda baata kormi dalaatti asine biltsiginnaa baatii dhalattee waggaa lamaatii miti ta waggaa takkaa tanaa miti ka waggaa 27 akkana laali feerroo fi shikaalan lafatti masarata dhaateehu fonqolchine jira jara keenya taana biltsiginnaa huma takka abshir ni turra malee ni urra jettee boombiin nuti hin turru immoo tabaranaa ta'a biyyi hin turtu tana jala murree isinitti himna yaa hin turtu taammaan turtu boombiin dur ni turre jette taammaan turtu. Shakine 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 Shakine